Haleluya. Menikos malili kana takas na jalati animu menikos malili kana takas na jalati animu menikos malili kana takas na jalati animu menikos malili kana takas na jalati kara-karani bane kara-kenati wafate jalan mudah kami Yesus ku jalati kara-karani bane kara-kenati wafate jalan mudah kami Yesus ku jalati animu menikos malili kana takas na jalati waduka jana animu menikos malili kana takas na jalati animu menikos malili kana takas na jalati waduka jana animu menikos malili kana takas na jalati kara-karani bane kara-kenati wafate jalan mudah kami Yesus ku jalati kara-karani bane kara-kenati wafate jalan mudah kami Yesus ku jalati kara-karani bane kara-kenati wafate jalan mudah kami Yesus ku jalati kara-karani bane kara-kenati wafate jalan mudah kami Yesus ku jalati menikos malili kana takas na jalati Yesus ani menikos malili kana takas na jalati ani menikos malili kana takas na jalati kara-karani bane kara-kenati wafate jalan mudah kami Yesus ku jalati kara-karani bane kara-kenati wafate jalan mudah
bastu jate na isteyo mekta Nalachu koti jakabe Anawa jinjirta Mufite wain bastu jate na isteyo mekta Nalachu koti jakabe Anawa jinjirta Mufite wain bastu Koti jakabe, anawa jinjirta Mufite wain bastu jate Negifte obeta Ani Nani kobos manini Kanataka sajalate Manikos malini kanataka sajalate Nalachu koti jakabe Anawa jinjirta Mufite wain bastu jate Na isteyo mekta Nalachu koti jakabe Anawa jinjirta Mufite wain bastu jate Na isteyo mekta Jabini filafine ko jalalat filafkatu Yesu Dupana filachina wota Kankiwa kanikau Yada ke mutesu Jabini filafine ko jalalat filafkatu Dupana filachina wata Kankiwa kanikau Yada kemu Yesu Ilachi kiada Ilachi kiada Ilachi kiada Wakayo Ilachi kiada Ilachi kiada Ilachi kiada Ilachi kiada Wakayo Ilachi kiada Ilachi kiada
godheera Isona lui adamu Utubamu fikoku Kanchana kosi godheera Karakoti afuriko Harka keke sajira Harka keke sajira 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 Isona lui adamu Utubamu fikoku Kanchana kosi godheera 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 Bilafa yeroo burjaa joftu waan qabdee gadhiistu wallaatu ani mucaan kee harka keerran jira kataako si keessa maladheera si qabadhee nuti bitaachamu nagaan koo tasuma boora'u eebba koo gammachuu godhate lubbuun koo si galateeffate biyyi lafaa yeroo burjaa joftu waan qabdee gadhiistu wallaatu ani mucaan kee harka keerran jira kataako si keessa maladheera si qabadhee nuti bitaachamu nagaan koo tasuma boora'u eebba koo gammachuu godhate lubbuun koo si galateeffate karaa kooti afurri koo harka kee keessa jira harka kee keessa jira Yesuus karaa kooti afurri koo harka kee keessa jira harka kee keessa jira karaa kooti afurri koo harka kee keessa jira harka kee keessa jira karaa kooti afurri koo harka kee keessa jira harka kee keessa jira karaa kooti afurri koo harka kee keessa jira harka kee keessa jira karaa koo jedha faarfadhaa haleluuyaa Yesuus jedha faarfadhaa dheera baashiree beektuu garagaramas jedhaatti maa Yesuusitti karaan koo afurri koo harka kee keessa jira Yesuus haleluuyaa hin sodaadhu yaada'u utubaa koo fikoku gaachana koo si godheera hin sodaadhu yaada'u utubaa koo fikoku gaachana koo si godheera jedhanii hin sodaadhu yaada'u utubaa koo fikoku gaachana koo si godheera
Insodaadhu yaadamu utubaa virgogo gaachana koo si godheera utubaa virgogo gaachana koo si godheera utubaa virgogo gaachana koo si godheera utubaa virgogo gaachana koo si godheera. Hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah. Ati afuran wakifanta Jesus, hallelujah ba. Istighfar fadani hallelujah, istighfar hallelujah. Jesus ati wakana, Jesus ati goftana, Jesus ati jirenya, Jesus ati apana. Oh Jesus ati wakana, Jesus ati jirenya, Jesus ati goftana, Jesus ati wakana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ati goftana, Jesus ati jirenya, Jesus ati goftana, Jesus ati goftana, ati goftana. Jesus ifafatanta, Jesus ati goftana, Jesus ati jirenya, Jesus ati goftana, Jesus ati apana. Mandu balabase prabas. Jesus ati jirenya da Jesus ati goftana ati Jesus abeda ati Jesus gaachana keenya ati Jesus hirkoo keenya ati Jesus ramashi lebendu barabas as jirtati Jesus Jesus jira mas Jesus dubbata Jesus inojjata Jesus. Hallelujah. Jesus maqaake ol jali nuyi gadi jenna ati ol jali ati beekami. Hallelujah, ati beekami Jesus, ati waaqeffami Jesus, ati in waaqeffamta Jesus. Nuyi gadi jenna ati ol jali ati waaqa guddaadha, ati waaqa guddaadha si jaallanna. Hallelujah, amen. Sodaadhu yaaddoo jenna. Hin sodaadhu yaaddoo utubaa koo firkoo koo gaachana koo si godheera guddisaatii jira. Hin sodaadhu yaaddoo utubaa koo firkoo koo gaachana koo si godheera. Mee isin duwwaan guddisaatii jira. Utubaa kootii firkoo koo gaachana koo si godheera. Amen. Amen. Maqaa Waaqayyoo. Mee obbolaa keenyatti harka keessanitti qabaati Waaqayyo sina eebbisu jedhaani. Waaqayyo sina eebbisu. Isiniin hunduma keessaa Waaqayyo sina eebbisu. Waaqayyotti hirkannaan qilleensi nurraasu, mucuciin kuffisu, lolaan nutti bu'ee mana sadaqaa irratti gadi fagaatee ijaarame sana
Beektu miti macaafa qulqulluu keessaa. Waaqayyoo tirkoo keenya nu ta'e maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf inni nu gidduutti yeroo hundumaa sodaa malee waaqeffamaa nus gadi baanee sodaa malee jiraanna. Wanti nu sodaachisu tokko hin jiru. Phaawulos akka jedhe maaltu Kiristoos kanatti gargar na baasa? Billaadhaa, beelaa, du'aa, eebuudhaa, ariyannaadhaa, hidhamuudhaa, oliiquudhaa, gaddeebi'uudhaa. Isaan kun hundinuu gooftaa koo Yesuus Kiristoositti gargar nan baasan jedhe. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Gara kutaa macaafa qulqulluu keessaa dubbisa duraa guyyaa har'aatiif nuu kenname dubbifachuutti darbinaa. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hamma 12 darbee immoo lakkoofsa 17 hamma 18tti nuu kenname har'a. Kutaa kanaa obboleettiin keenya Aadde Caaltuu Baa'isaa gara fuula duraatti dhuftee kan nu dubbiftu nan affeera. Dubbisi dura har'aaf nuuf kenname seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 hamma 12 itti fufee immoo 17 hamma 18tti. Mata dureen isaa Waaqayyo kakuudhaan Abrahaamin abdachiisuu isaa jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa in ta'a jedhee. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa, utuu ani dhala dhabee jiru maal anaaf kennuuf jirtaa? Namni mana koo dhaalus Eleezer nama Damaasqoo kana jedhe. Abrahaam ammas kunoo ati dhala naaf hin laanne, hojjetaan mana kootii ana dhaaluuf jira jedhe. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufee, namichi kun si hin dhaalu, ilma ofii keetii dhalchitutu si dhaala jedhee. Abrahaamin alatti gadi baasees gara bantiiwwan Waaqaa ol ilaale. Urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i jedhee. Kana booddee immoo sanyiin kees akkasuma in ta'a jedhee. Abrahaam Waaqayyootti amane. Inni immoo qajeelummaatti isaaf in lakkaa'eef. Waaqayyo ergasii Abrahaamiin, ani Waaqayyo biyya kana haala akka godhattuuf siif kennuuf isa Uur biyya kaallotaatii si baasedha jedhe. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa, ani biyyicha dhaala koo gochuuf akkan jiru maaliinan beekaree jedhe. Waaqayyo immoo kana irratti goromsa waggaa 3, reettii dhaltuu waggaa 3, korbeessa hoolaa waggaa 3, gugee horaa, gugee kan biraa sookkee tokkos anaaf fidi jedhe. Abrahaamis isaan kana hundumaa gara Waaqayyootti fidee iddoo lamatti kukkutee walakkaa qixa walakkaa isa kaanii wal ilaalchisee kaa'e. Gugeewwan garuu iddoo lamatti hin kukkunne. Yeroo allaattiin raqaa raqicha irratti bubu'an immoo Abrahaam irraa in oofe. Utuu aduun gadi lixaa jirtuu hirribni ulfaataan Abrahaamin qabee naasuun guddaan itti dukkaneessus isatti in dhufe. Lakkoofsa 17. Aduun lixxee erga dukkanaa'e immoo kunoo qodaan ibidda wuci boba'aanis foon gargar hirame sana gidduu in darbe. Waaqayyo gaafas Abrahaamii wajjin kakuutti galee, ani biyya kana laga Gibxi jalqabee hamma laga guddicha laga Efraaxiisitti sanyii keef nan kenne. Kun sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo si haa eebbisuu. Caaltuu Aadde Caaltuun warra manaa obbo Asaffaa Malkaa Waaqjiraati. Warra affatanii gaafuma ishee mushurraa turte duwwaa argitanoo ta'e. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Ijoollee keenya nu barsiisaa, tajaajila guddaa ijoollee
ijoollee warra tajaajilan wajjin nu tajaajilaa jirti. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Har'aaf kan ramadame isa qulqulluu sagalee wangeelaa dhaabadhaatii dhaga'aa. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 31 amma 35 guyyaa har'aatiif kan nu kenname. The gospel reading for today is from the gospel according to Saint Luke chapter 13 verses 31 through 35. Yeroo dhuma sanaa warra Farisootaa keessaa namoonni tokko gara Yesuus dhufanii, Heroodis waan si ajjeesuu barbaaduu fi asii adeemi iddoo biraas dhaqii ittiin jedhan. Inni immoo dhaqaatii haxxee sanaan, kunoo ani har'aaf bori hafuurota hamootaa nan baasa, kan dhukkubsatanis nan fayyisa, guyyaa sadaffaattis hojii koo nan raawwadha. Haa ta'u iyyuu malee har'aaf bori iftaanis adeemsa koo ittan fufa. Raajiin Yerusaalem keessatti du'uun hin ta'aaf yoo jedha isaaniin jedhe. Yesuus itti fufees, yaa Yerusaalem, yaa Yerusaalem, ati raajota kan ajjeeftu, sitti kan ergamanis dhagaadhaan kan rukuttu, si'a meeqanii indaaqqoon cuucota ishee qoochoo ishee jalatti akkuma walitti qabattutti ijoollee kee walitti qabuu barbaade, atiif ijoolleen kee garuu hin barbaanne. Ilaa manni keessan onee hin hafa. Isinittan himaa, amma guyyaa maqaa Waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha itti jettaniitti ana hin argitanii ittiin jedhe. Kun sagalee Waaqayyooti. Akkuma dhaabbannee jirrutti amantii kiristiyaanaa keenyaa beeksifanna. Nan amana hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti, uumaa waaqaaf lafaatti, tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyattis hafuura qulqulluudhaan Maariyaam durbattii kan ulfeeffame, kan dhalate, bara Phiilaaxoos Pheenxeerichaattis kan dhiphate, kan fannifame, kan du'e, kan awwaalames, Siyoonittis kan gadi bu'e, guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e, gara Waaqaattis kan ol ba'e, gara mirga isa hundumaa danda'u Waaqayyo Abbaa kan taa'u, warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf achii kan deebi'u. Nan amana hafuura qulqulluutti, tokkittii qulqullooftuu waldaa kiristiyaanaa ergamootaa, tokkummaa qulqullootaa, dhiifamuu cubbuu, du'aa ka'uu foonii, jireenya bara baraas. Ameen. Amantii beeksifanne kanatti Waaqayyo bara baraatti jabeessee nu haa eegu. Yeroon kun immoo yeroo kennaa keenyaan itti Waaqayyoon waaqeffannu ta'a. Odaan buusii keessa buufnu garlammanii nu kaa'amanii jiru. Gara fuula duraatti dhiyaannee kennaa keenya kennina. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Kennaa walitti qabameef
hundumti keenya mataa keenya gadi qabannee hin kadhanna. Yaa Waaqayyo, yaa Waaqayyo uumaa keenya nuyi kan keeti. Wanti nuyi qabnuuf wanti nuyi ittiin jiraannu hundinuu kan keeti. Siif kenne kennaa kee kanaaf si galateeffanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya kennaa ati nuuf kennite keessaa kennaa nuyi bal'isuu wangeela keetii fi hojii mana keetii hojjetamuuf dhiyeessine kana akka eebbiftuu fi maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo kana immoo yeroo beeksisa waldaa kiristaanaa keenyaa itti dhageenyu ta'a. Beeksisa waldaan kiristaanaa keenyaa har'aaf qabdu kan dhiyaatanii nu dhiyeessanii barreessaa kaawunsilii keenyaa obbo Yaadasaa Birriiti. Nagaa Waaqayyo si baata kan turbuuti keessatti warri fagoo dhiyoodhaa karaa feesbuukii fi yuutuubii duukaa bu'aa jirtanis kun waldaa kiristaanaa afaan Oromoo Awurediimer Oromoo Evangelikal Church jedhamee kan beekamu magaalaa Minneapolisitti kan argamudha. Nu wajjin waaqeffachuudhaaf yeroo kanatti carraa Waaqayyooti kennee nu wajjin ta'uu keessanii Waaqayyooti galateeffannaa. Baga nagaan dhuftan jedha. Kanatti aansee beeksisa waldaa keenyaa himaa utuu gara beeksisaatti hin ce'in keessummoota simannaa keessummoonni kan yeroo duraaf nu wajjin waaqeffachuudhaaf asirratti yoo jiraattanii yookiis immoo bubbultanii dhuftanii har'a amantoota nagaa gaafachuu kan barbaadan yoo jiraattanii harka keessa mul'isaatii nagaa keessan dhiyeessaa carraa kanatti harka argaan jiru. Haa ta'u egaa kanumaa gara beeksisaatti dabarraa. Torbeedhaan kan gaggeeffamu sanbata guddaa yeroo hundaa sa'aatii 10 walakkaatii kaasee akka amma 12 walakkaatti akka kanatti egaa waaqeffannaa fi tajaajila waldaa keenyaa gaggeeffama. Kanaaf yeroo isaa eegganii warri bakkee akka duukaa buutanii isin yaadachiifna. Yeroo kanatti immoo barsiisi dargaggoota keenyaaf barsiisa amantii cimsachuu wayim confirmation class kan jedhamu amma sa'aatii 11 walakkaatii kaasee amma 11 walakkaatti ammallee kennamaa jira. Yeroo kanatti kunis amma fufaa amma guyyaa xumurri isaa ga'utti 11 walakkaadhaa kaasee amma 12 walakkaatti immoo barnoota daa'immanii Sunday school kan jedhamu ijoolleedhaaf hin kennama. Kanarrattis egaa maatiin mana itti qabdanii akka ijoollee jajjabeessitan isin yaadachiifna. Kanatti aanee waa'ee koree haaressuu laalchisee kana duras beeksifamaa ture. Kanaaf gartuun tajaajila waldaa keenyaa ministirii adda addaa keessa jirtanii koree keessan haareffattanii jennee amannaa beeksifamaa waan tureefi kanaaf wanna gootin isaa cuunfaa isaa har'a addee dhiyootitti akka kennitan si yaadachiifna. Beeksisni inni kun immoo kan koree dubartootaati. Torban har'aas beeksifamee ture. Akkuma kanaa
sagada sagantaa dhuma kanarratti galma Onesimos Nasib kuni gubbaadha. Achitti yeroo tokkummaa fi yeroo maree qabaannaa hundumti keessan achitti nu argamaa jedhanii horeen dubartootaa beeksisaa jiru. Isin beeksisaniiru. Har'a kun sagantaa addanatti ta'u booddee keessumsiiftootaaf asheersi jechuudha. Akkas sadura beeksifame wajjin akkaataa inni qabatu isinitti godhadhaati. Yeroo sagadaa kana booddee yeroo muraasaaf asheersi boodatti nu afaa jedhanii qoree keessan beeksisaa jiru. Tariisa gubbaa wajjin akkaataatti wal qabsiiftan isa qabuun tarii kattanii wanti sun mijeeffadhaa asitti haftanii itti darbutaa. Gartuu tajaajiltoota wayii ministirii hundumaaf bitootessa 26 guyyaan kun sanbata duraadha. Ganama sa'aatii 9 calqabee tajaajila waldaa hundumaa fi yeroo kadhannaa fi maree qabaannaa kanaaf ammumaa kaasaatii sagantaa keessa wal qixxeeffadhaa kun yoomi bitootessa 26 sa'aatii 9 ganama sa'aatii 9tti calqabaa kanaaf ammuma guyyaa kana qalbeeffadhaa. Sanbata duraadhaa tarii ganama sa'aatii 9 qabee ammamittee wayii sanarra darbuu danda'a nu qaban. Beeksisii addaaf qabnu kanuma guyyaa gaarii isinii baata. Waaqayyo isin eebbisuu yaadasaa. Inni kadhatee gaafa 26 tokkummaanii fi mareen tajaajiltoota gurmuu hundumaa ilaallata. Sa'aatii 9 kaasee kadhataan jalqabnaa sa'aatii 12tti xumurra. Yeroo maree hin qabaannu bal'inatti jechuudha. Kanaaf ganama kadhatumaan dhufnee wajjin kadhannaa asuma ammamitti deeggasii as oolla jechuudha. Guyyaa buna keenya asitti dhufnee gallaa ganama kadhatumatti yaadaa kottaa buna danfisnee isin hin eegnu. Kadhata tajaajiltootaati jechuudha. Maree immoo qabaannaa walii wajjin yeroo sagalee Waaqayyoo gabaabaatti tajaajiltootaaf wanta ta'u walii wajjin barannus hin qabaannaa. Kana adaraamuma kaasaatti yaadaa March 26. Wanti beeksisa kana keessaa miliqee hafe tokko jira. Gaafa 27 ammoo jechuudha boromtaasaa waaqeffannaa irratti nuusa waggaa tokkoffaatii fi mata duree waggaa irratti barumsa qophaa'ee barannaa jechuudha. Theme of the year. Yaadattu miti mata duree waggaa keenyaa maal akka ta'e isa akka fudhannu. Isa irratti barumsa isa introductionidha kan kenname. Barumsa isa tokkoffaa kan first quarterii barannaa. Sasi Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo yommuu barumsi kennamu yommuu lallabamu yommuu kadhatamu garaa keenyatti akka dubbatee jireenya keenya haala gararraa taasisee fuulduratti nu geggeessuu fi itti yaadaatti kadhadhaa. Waaqayyoo isin eebbisu. Koreen keessumsiiftuu torbanarraa maqaa keessan tarreessinee waamne turre. Isin hunduma keessan jechuudha. Koreen keessumsiistuu asitti koree keessumsiistuu yommuu jennu nama 2-3 miti. Warri keessumsiiftanii maqaan keessa warri waamame suni daqiiqaa 2-3 asitti nu afaananii koreen keessan isin beeksisaniiru. Isa gubbaa isa kana fixanii dhaltu jechuudha. Warri kaan ammanatti isin eegu. Kanumaan gara kadhataa ijoollee keenyaaf kadhachuutti ceenaa. Ijoollee keenya gara fuulduraatti waama. Kottaa hin kadhannaa. Kuma jennuu kottaa barsiifama. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Ijoolleen keenya akkasitti fuula keenya dura yommuu dhaabbatan eebbadha. Adde Tsahaay akka maayikii fudhatanii ijoollee kanaaf kadhatan isaan hafeera. Maayikii Adde Tsahaayiif naa kenna.
hundumti keenya immoo harka keenya gara isaaniitti qabnee Waaqayyoon kadhanna hin kadhanna. How are you all doing? Great. It's good to be in the house of the Lord. Okay, let's pray. Ya Waaqayyo gooftaa si galateeffannaa kennaa nu lafte kanaatiif ijoollee kanaatiif baay'ee si galateeffannaa yaa gooftaa. Yaa Waaqayyo amanamoo nu gootee akka haadhaaf akka abbaatti akka maatiitti ijoollee kan harka keenyatti dabarsitee wanta laatteef galanni ulfinni kee maqaa keetiif ta'u. Yaa Waaqayyo amanamummaadhaan geggeessuu guddisuu akka dandeenyu kennaa tokko tokko isaaniif kenname akka isaan ofii isaanii keessatti ilaalanii ifa baasuu danda'an ofii isaaniitiif maatii isaaniitiif waldaa kanaatiif akka ta'an yaa Waaqayyo ati isaan gargaari. Wajjiniin ta'e yaa Waaqayyo mana barumsaatti isaanii wajjiniin ta'e mana keessatti isaanii wajjiniin ta'e iddoo hundumaatti isaanii wajjiniin ta'e yaa Waaqayyo amanamummaa kana keessatti yaa Waaqayyo nu eegi nu gargaari akka jajjabeessinu akka hin gufachiisne nu gargaari maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoos si kadhanna. Ameen. Waaqayyo si eebbisu. Yeroo kana immoo gara sagalee Waaqayyoo dhaga'utti adeemnaa. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa nu qabatee kan nu dhiyaatu kan nu sagalee Waaqayyoo nu qoolu obboleessa keenya tajaajilaa keenyaaf mucaa keenya kan ta'e Yohaannis Mikaa'el Hundeessaati. Isa gara fuulduraatti waamu. Waaqayyoon keessanii waa'eetu kam jirtu nagaa keessanii kanama kana Waaqayyo carraa nuuf laatee kanattiin kan mana isaa keessa teenyee dubbii sagalee Waaqayyoo dhageenyu faarfannu inni dubbare maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Akkam jirtu karaa sagalee Waaqayyootu waliin argin turreerra. Malam didama keessa wal agarree ammoo deemnee wal agarree guyyaa biraa laa torbee darbee sagalee Waaqayyootti turre har'ammoo 2021 fagaatee ammoo deemnee wal agarree maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanama kana walii wajjiniin eegan sagalee Waaqayyoo dubbisee booddee hunduma isaarra deebi'ee dubbisu sida caaltuun dubbifteetti. Garuma jalqabaa duwwaan dubbisee booddee Waaqayyoon irratti kadhanna. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee hamma 12tti darbee 7 kaasee hamma darbee 17 kaasee hamma 18tti garuun lakkoofsa 1-2 duwwaa dubbisee tan isarra dhaabannee Waaqayyoon kadhanna. Dheeraadha saabatee fi yeroo keenyaaf jecha nan dubbisa maqaa Waaqayyoo. Waaqayyo kakuudhaan Abrahaamiin abdachiisuu isaadha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti, gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedhe. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa, utuu ani dhala dhabee jiru maal anaaf kennuuf jirtaa? Namni mana koo dhaalus Yaazaar nama Daamaskoo kanaa jedhe. Sadii Abrahaam ammas kunoo ati dhala naaf hin laanne hojjetaan mana kootii ana dhaaluuf jira jedhe. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufee, namichi kun si hin dhaalu, ilma ofii keetii dhalchitus si dhaala malee jedheen. Abrahaamiin alatti gadi baasees gara bantiiwwan Waaqaa ol ilaalii urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'ii jedheen.
kana booddee immoo sanyii kees akkasuma hin ta'a jedheeni Abrahaam Waaqayyotti amane inni immoo qajeelummaatti lakkaa'eefi. Ameen. Kadhanna. Si galateeffanne yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa, nu gargaarteetta, nu wajjin taateetta. Bara yaa Waaqayyo Gooftaa namootii Waaqayyo hin jiru jedhan keessa ati Waaqayyoon ta'uu kee nutti agarsiiftee nu wajjin adeemaa jirta. Si galateeffannaa, galanni guddaan siif haa ta'u. Nu gargaarte, nu wajjin taate. Yaa Waaqayyo Gooftaa, nun warri siin gargaaramne kun immoo kunoo fuula kee dura jirra kana bara. Akka ati nutti dubbattutti, akka ati nutti dheekkamtutti, akka ati nu gorfattutti. Gorsa kee yaa Waaqayyo Gooftaa isa hin dabarre sanaan, isa hin nuffamne sanaan kottu nu gorsi, kottu nutti dubbadhu, nu jajjabeessi. Lafa nuyi dhaabbannee jirrutti yaa Waaqayyo Gooftaa nu guddisuutu hin taane, gara fuulduraatti waan nu butu, gara fuulduraatti waan nu ceesisu, amantiitti isa nu guddisu kottu nutti dubbadhu. Humna hafuura hammeenyaa, humna hafuura seexanaa maalifitu Waaqayyoon waaqeffattu jedhee ganama kana kan nutti duulee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nurraa rukutamedha. Humna hafuura hammeenyaa, maree jal'inaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nurraa rukuti. Nurraa rukuti Waaqayyo, aramaa ta'ee isa jireenya keenya keessatti gaafa nutti dubbatamu nurraa sooratu. Yaa Waaqayyo dubbiin kee gaafa dubbatamu akka inni gurra keenya bira hin geenye yaada garaa garaa nutti naqee jireenya keenya kan mo'u barbaadu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan nurraa rukutame haa ta'u. Yaada keenya fuudhee olii gadi deemuu kan barbaadu, yaada keenya bittimsuu kan barbaadu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan nurraa rukutame haa ta'u. Gurra keenya irra taa'ee yaa Waaqayyo, laphee keenya keessa taa'ee yaa Waaqayyo, jireenya keenya keessa dubbii kee gaafati Waaqarraa nuuf ergitu inni kadhata qabuu barbaadu, inni ergaa qabuu barbaadu, inni lallaba qabuu barbaadu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana kan nurraa rukutame haa ta'u. Kottu dubbii kee nutti dubbadhu yaa Waaqayyo, yaada keenya fuudhee kan olii gadi joorsu mana kee keessaa baasee ala kan naannessu humni abbaa ormaa, humni hafuura seexanaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irraa kan rukutame haa ta'u. Qulleessi qilleensa kana, qulleessi qilleensa kana, qulleessi nutti dubbadhu ganama kana. Qilleensi kun nuuf haa qullaa'u yaa Waaqayyo Gooftaa, kottu gad jedhii nutti dubbadhu. Kanan goota ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ganama kana Waaqayyo nu gargaaree jennaan akka kanattiin addanatti walitti qabamneerra. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waa'een Abrahaam irra deddeebi'ee si'a baay'ee dubbatameera. Isa kanaan dura dubbatame yeroo hundumaa wanti nama dhibu faarfannaa torbeetti gaafa faarfannaa walharkaa fuunee faarfachuu dandeenya, faarfannaa nama biraas faarfachuu dandeenya. Dubbii Waaqayyoo garuu hambatuun isa torbee darbe dubbii wandimmoo yookiin isa saffaan lallabee hambatuun harkaa fuudhee lallabee garuu isin dubbattiin hatuu jalqabdee naan jettu. Kanaafi wanti adda isa godhu garuu sagalee Waaqayyoo kana Eksiiduma amma dubbifame kana yennaa torbee dhufu irra deebitanii lallabdanii wanta haaraa keessaa dhageessu. Namichi yaada garaa garaa fidee iyyuu halallabu iyyuu malee torbeen dhufu immoo yennaa dhageessan jalama booddee yennaa dhageessanii waan haaraa keessaa dhageessu. Walaloo namni barreesse akkas miti. Kitaabni tarati yookiis immoo oduun durii garaa garaa akkas miti. Isa torban darbe barreeffame yookiis immoo oduu har'a dhaggeeffattan booda deebitanii yoo dhaggeeffattan isin jibbisiisa. Dubbii Waaqayyoo kana garuu kan adda godhu yeroo hundaa burqaa bishaan jireenyaa, burqaa bishaan jiraataatu keessaa burqa. Kanatu adda isa godha. Isa kanaafitu yeroo hundumaa gaafa irra deddeebinee dhaggeeffannu maal torbee darbe waa'ee kana dhaggeeffanneera miti torban sadii har'aa jaal lama ja'a afur har'aa waan kun lallabameera miti jechuu dandeessu. Garuu har'as yennaa dhaggeeffattan waan haaraa keessaa burqa. Kanaaf yeroo hundumaa haaraadha. Kanaaf ganama kana waa'ee Abrahaamiin walii wajjin baranna. Waa'ee Abrahaam irra deddeebi'amee si'a baay'ee lallabameera ta'a. Si'a baay'ee lallabameera ta'a. Garuu qophaa'aa ganama kana Waaqayyo waan haaraa fidee dhufe. Ameen. Waan haaraa fidee dhufe Waaqayyo. Kanaan dura sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalleerraa har'a uumama boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee hamma 12
darbee immoo 17 kaasee immoo amma 18tti inni nuyi irratti ilaallu waa'ee Abrahaam irratti. Abrahaam akkuma beekamu nama Waaqayyoon fuulduratti qajeelaa ta'edha. Mata dureen lallabaa har'aa hin sodaatin kan jedhu irratti hin sodaatin jedhaa barreeffadhaa warri barreeffattan. Abrahaam seenaa Abrahaam baay'ee isaa akkamittiin akka inni Lootii wajjin gargar ba'ee akkamittiin akka inni haadha manaa isaa wajjin jiraataa ture kanaan dura mootota meeqa akka inni gowwoomsee bira darbee hunduma isaa kanaan dura dhageessaniittu ta'a. Har'a garuu waa'ee sodaa Abrahaam irratti kan nuyi haasofnu jireenya Abrahaam akkuma isinitti hime baay'ee bal'aadha sabateef isa keessa hin deebi'u. Garuu waa'ee sodaa Abrahaam irratti Abrahaam akkuma amma argine kana sodaa tokko qaba. Sodaan Abrahaam inni qabu inni jalqabaa qabeenya isaaf hin sodaatu. Waa'ee dhaloota dhufuu miti. Macaafa qulqulluu irratti Abrahaam waa'ee dhaloota dhufuu sodaate kan jedhu jiru. Abrahaam kan inni sodaate waa'ee qabeenya isaatiiti. Nama isa dhaaluu barbaada. Ilmaan qaba. Kanaaf yennaa du'ee namni isa dhaalu hin jiru. Waaqayyo immoo qabeenya bal'aa, qabeenya jabaa, qabeenya gurguddaa kenneeraaf sababa ta'eefi yennaa lubbuun isaa darbe qabeenya kana qilleensaaf kennee yookiis immoo bakkeetti gadi dhiisee saawwan isaa kana hoolaa reettii kana bakkeetti gadi dhiisee du'uu hin barbaadu. Kanaafuu inni tokkoffaa inni jalqabaa ilma hin qabu sababa ta'eefi dhala barbaada sababa ta'eefi dhala malee du'uun inni jalqabaa sodaa Abrahaam isa tokkoffaadha. Kaman isinitti himee sodaan isaa inni guddaan dhalooti dhufu dhalootiin inni itti aanu akkamittiin itti darbaa yookiis immoo sanyiin keenya akkamittiin cimee biyya kana keessatti jabaatee dhaabataan sodaa Abrahaam hin turre. Sodaan Abrahaam waa'ee qabeenya isaatiiti. Inni lammaffaan orma gidduu jiraata. Abrahaam orma gidduu jiraata. Abrahaam wanti isa rakkise inni guddaan tokko Waaqayyo gaafa lammii isaa gidduudhaa oofee isa baasee eessuma isaa durbii isaa yookiis immoo adaadaa isaa gidduutti mine kan inni isa geesse. Lafa homtuu hin jirretti isa geesse. Achi immoo maaltu jira? Ormatu jira. Akkuma keenya ammaa kana jechuudha. Biyya kana keessa warri ammallee wal ilaalee dhufa Oromoon addanaa yookiis immoo namni biyya Itoophiyaatii dhufu wal ilaalee dhufa. Dur warri jalqaba dhuftanii orma gidduu dhuftanii namni tokko iyyuu hin jiru. Adiin mishinariidhaafitu biyya dhufte malee durii isaanis gaafa achi dhufanii orma gidduu dhufu. Maree addanaa orma gidduu dhufne ammas orma gidduu jiraataa jira. Biyyi kuni biyya Waaqayyo akka Abrahaamii biyya dhaala keenyaa godhee nuuf kennedha maleessa biyya nuyi itti dhalanne keessatti guddanne miti. Achi inni suni. Kanaaf orma gidduu jiraata sababa ta'eefi Abrahaam sodaa guddaa qaba. Sodaan Abrahaam inni sadaffaan mootota gurguddoo afurii wajjiniin haaloo keessa galee jira. Mootota gurguddoo afurii wajjiniin rakkina keessa jira. Lafi inni dhaqe kun orma gidduudha sababa ta'eef moototi gurguddoon arfan kun warri inni booji'ee yookiis immoo ari'ee biyyaa baasee dudduubatti deebi'e kun yeroo hundumaa isaa wajjin lolatti deebi'uudhaaf yeroo hundumaa gurri Abrahaam yeroo hundumaa kottee fardaa eega. Amma dhufuu eega. Kanaaf Abrahaam orma gidduu jira. Isa sadaffaa kana irratti rakkinni Abrahaam inni sadaffaa kun garuu rakkina Abrahaamumaan itti dhufe miti. Waaqayyo dhaqe jennaan dhaqeera bakka dhaqe kana garuu rakkina Abrahaam ofii isaatiin ofitti fide miti. Namatti itti fide maleessa. Lootii wajjin kanaan dura gargar ba'anii hingaa kana booddee ati sachi keessaa ani sasan ta'aa jedhanii eega gargar ba'anii booddee boqonnaa 14 irra naalattanii ilaaltanii erga boqonnaa 15 achi as ce'anii booddee Abrahaam utuu jireenya isaa jiraatuuti galaan mana Lootii tokko fiigaa dhufee saamaniiru Lootiin saamanii qabeenya isaa fudhatanii sokkaniiru ittiin jennaan Abrahaam itti duulee mootota kanarraa Lootiinis hambisee maatii isaa hambisee dachaafatee fudhatee galee. Kanaaf amma rakkinni kun Abrahaamitti rakkinni kun itti baay'ataama jira.
rakkina kana sadan gidduu jiraata. Akkuma keenya ammaa kana jechuudha. Gaafa koronaan darbee jedhu waraanatu jira. Gaafa waraanni darbee jedhu immoo waa'ee rakkoo biyya keenyaa yaadna. Yeroo hundumaa sodaa keessa jiraanna. Sodaan keenya kun immoo sodaa guyyaa tokko lamaa yookiin guyyaa sadii miti. Seera waraanaa keessatti immoo wanta Abrahaamiin sodaachise inni sadaffaa kun sababni inni Abrahaamiin sodaachise inni guddaani seera waraanaa keessa waraananii mo'eera jechuun hin jiru. Yookiis immoo waraanni kuni mo'ameera finneerra xumurreerra jedhanii waraana biraa deebi'uu hin jiru. Hin goola guddoo tokkotti dhaabata waraanni. Inni amma Yukireeniif Raashiyaa raasuutti jiru isa kana. Fixaniiru waa'ee waraanaa fixanii biraa deebi'anii atis biyya waliin jedhanii raa'atanii jenereeshiniin baay'een gidduu darbeera. Amma lolli ka'ee kun garuu lola eega dhaabatee booddee akka ho'aatti ka'ee deebi'ee lola haaraa ta'ee ka'eedha. Kanaaf lola fixuun hin danda'amu. Fixuun hin danda'amu. Wal waraanutti jiru kunoo. Kanaaf akka lolli kun hin xumuramne beeka. Kanaaf sodaan Abrahaam inni guddaani yeroo hundumaa lola eega. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf egaan amma Abrahaam sodaan gurguddaa kana keessa utuu jiru Waaqayyo dhufe. Gaafa Waaqayyo dhufu Abrahaamiin mul'ata keessa jedha malee utuu Abrahaam jilgeenfatee kadhataa jiru Waaqayyo dhufee hin jiru. Mul'ata keessa itti dhufee jedha. Mul'ata keessa gaafa Abrahaamitti dhufee Waaqayyo Abrahaamitti dubbatu kana Abrahaam abjuu keessa hirriba keessa waan kadhataa ture beeka. Utuu rafuu wanta kadhataa ture beeka Abrahaam. Hir'ina isaa utuu rafuu wanta kadhataa ture beeka. Innis maal waa'ee dhala dhabu. Sodaan isaa baay'atu iyyuu malee sodaan isaa 4, 6, 7, 8 ta'u iyyuu malee specifically wanta kadhataa jiru tokko hir'ina isaa beeka. Waaqayyo garuu gaafa dhufe sodaa foon isaatii yookiis immoo sodaa lubbuu isaatii deebisee deebi'ee utuu hin taane dafee hin dhufne. Abrahaam immoo waggaa 80 waggaa 90 ta'utti isa eegeera. Garuu Waaqayyo gaafa dhufu dafee hin dhufne. Waaqayyo kun hin barfanne immoo gaafa dhufu garuu wanta inni foon isaatiifis lubbuu isaatiifis barbaadu hundumaa wal duukaa deebisee fi deebi'e. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Wanta inni lubbuu isaatiifis foon isaatiifis barbaadu hundumaa deebisee fi deebi'e Waaqayyo. Abrahaam hirribaa dammaqee akkuma kaleessa Waaqayyo lafa safaree lafa sangaa 2 lafa sangaa 3 inni kun isa kanatti misoomsita isa kana immoo biqiltuu dhaabdattiin jedhee deebi'e. Isatti fakkaateera sababni Waaqayyo dhufee farra galgala. Kanaafitu maali warra dhan qabu jedhee protestii gochuutti ga'e Abrahaam. Atiin sodaatiin jetta anna lan qabu jedhe. Kanaan duras akkanaan jetteettaa jechuu isaati. Kanaan duras waanuma akkasii shaakalaa turre yaadoo dhalaan qabuuti maallatti dubbachuu barbaaddaadha. Yaadni Abrahaam. Garuu Waaqayyo specifically hir'ina keessa isaatii sana arge. Hir'inni tokko keessa jira. Hammamiyyuu nama haa gargaaru iyyuu malee Abrahaam. Hammamiyyuu Looxiin dhaqee harka diinaa keessaa baasee hafidu iyyuu maleessa. Looxi kaleessa ajandaa itti geeddaree ajandaa Waaqayyo itti kenne isa geeddarsiisee gaafa Abrahaam bita jedhu inni mirga jedhee gaafa inni qajeelummaa jedhu jallina jedhee Sodoomiif Gamooraa filatee ollaa daawwantaawanii ta'aa ture. Jireenya bita itti galcheetu isa kamiin barbaadda immoo jennaan isa kanan barbaada jedhee wanta gaggaarii wanta qaqqajeelaa hunduma isaa ofii isaatii hammatee gidduu taa'utti jira. Garuu wanti inni filate suni isa baasuu hin dandeenye. Abrahaam immoo ameen gooftaa koo jedhee Waaqayyo wajjin deeme lafa Waaqayyo isa ergee harka bitaa akkas irraa deebi'ee haa ta'u isa gaarii fudhadhuttiin jedhee achi as deebi'e. Haa ta'u iyyuu maleessa filannoon isaa filannoo Waaqayyo haa ta'u iyyuu maleessa Abrahaamiin wanti inni kaleessa biyya isaatii fuudhee dhufe suni amma iyyuu isa duukaa deeme rakkinatti ta'utti jira. Abrahaam utuu qophaa jiraatee rakkina amma keessa jiru kana 30%, 50%, 30% keessa hin galu ta'a. Kan inni garuu amma keessa galeef wanta biyyaa wajjiniin dhufetu jira. Wanta guuree dhufetu qaba Abrahaam. Kanaaf rakkina kana keessatti immoo sodaan isaa itti cime. Hammamiyyuu nama haa gargaaru iyyuu malee, hammamiyyuu Abrahaam hambilee haa ta'u iyyuu malee, hammamiyyuu garaan isaa namoota naannoo isaa jiran kana haa jaallatu iyyuu malee, hir'inni tokko garuu mana Abrahaam keessa jira.
Akkas taatanii beektanii bara jiraattan keessatti namootaaf waan baay'ee gootanii waan baay'ee gargaartanii sammuun keessanis banaa ta'ee waan garaagaraa namootaaf qajeelchitanii wanti baay'eenis isiniif qajeelee gaafa isin mana keessanitti galtan wanti tokko tokko hir'uudha. Hir'uu sana Waaqayyo hin duucha. Hir'uu namni hin agarre tokko. Namni bakkee gaafa ilaalu ilkaan keenya ilaalee bareedina keenya ilaalee jarri kun hin bareedu jarri kun gaariidha jireenyi qajeeleeraafi jedha. Hir'ina nuyi namatti hin agarsiifne tokko hir'inni Waaqayyo argee ofii isaatiin duuchuudhaan qophaa'ee jiru tokko jira. Ameen. Hir'ina sana immoo Waaqayyo utuu hin duuchin bira hin darbu garuu dafeen dhufu. Dafeen dhufu garuu obsa fixachiise. Abrahaam maal balleessee maddanatti? Baay'ee jennaan deemii jennaan deemi. Safarii kana fudhuu jennaan fudhate. Eenkoo ammoo fudhatanii fi dhiisii deemi immoo jennaan dhiisee deemi. Kana keessatti waan balleesse qaba. Abrahaam cubbuu takka isa gochaa jira. Eenkoo yeroon Waaqayyoo yerooma Waaqayyooti. Olu taallus gadu taallus yeroo Waaqayyoo yerooma Waaqayyooti. Yeroon tokko jira yeroon gadda keessa darban. Yeroon tokko immoo dhufuutti jira yeroon gammachuu keessa darban. Ittaanee immoo yeroon ol ba'anii yeroon gadi bu'an immoo tokko jira. Kana hunduma isaa Waaqayyo keessatti Waaqayyo niwutiraaliidha. Waaqayyo niwutiraaliidha kan hundumaa keessatti. Yeroo nuyi gadda keessa dabarrus yeroo nuyi gammachuu keessa jiraannus Waaqayyoodhuma. Yeroo nuyi gammachuu keessa jiraannu to'ee yeroo nuyi gadda keessa jiraannu nu wajjin gadde Waaqayyo nu wajjin wayyaan buusu. Waaqayyo niwutiraaliidha. Maaliif inni isa jiraataadha sababa ta'eef. Museetti biteetti gale. Lafinni itti erguutti jiru kun warra isa ari'atanii biyyaa isa baasanidha. Isa booddee Waaqayyoon akkamittan dubbadha. Gaafa inni sodaa isa waa'ee arraba isaatii fixee jedhu ani giingeedhaa gaafa inni jedhee fixu sodaa gara biraatu immoo keessa isaatiitti dubbata. Fara'oon inni itti duuluutti jirtu kunneen allabbeen isaa. Gaafa inni immoo sodaa isa kana immoo fixee jedhu sodaa gara biraatu immoo sammuu isaa keessaa ka'ee Waaqayyoon gaafata. Innaa Waaqayyo maalitti hin jedhe Waaqayyo inni si ergaa jiru kun anaafati sirriitti wal hin barre. Anaafati sirriitti wal dhaggeeffataa hin jiru. Waaqayyo inni si ergutti jiru kun Waaqa isa kami? Waaqayyo Waaqa isa jiraataadha. Har'a Waaqayyo bara jiraannu keessatti wanta gurguddaa, wanta gaggaarii, wanta jajjabaa, wanta ciccimaa nuuf godhee yeroo nuyi itti galata Waaqayyo, afaan Waaqayyo bal'aallutu jira. Waaqayyo kana nu hawwachu. Ameen. Hawwachi jirtu miti. Kanaaf Abrahaam gaafa Waaqayyoon kadhate jilgeenfatee afaan haaraa dubbataa jiran jiru. Waaqa mul'ata keessa gaafa inni dhufe abjuu keessa hirriba keessa gaafa inni itti dubbatu garuu Abrahaam wanta gaafataa ture tokko beeka. Innis maalni waa'ee dhala argachuu. Waa'ee dhala argachuu sanatti cichee qabatee jira Abrahaam. Maaliif dhala argannaan abdiitu jira sababa ta'eef. Namni immoo maaliin jiraata? Abdiin jiraata. Booddee sababa galleelaa kana yaadnu bitu amma gammadaa jira. Miti bormaanni borri mandee hidhamni bor hojii dhaqna. Uffati keessan inni bori qophaa'es ni guddira yoo bor rannee hojii hojjennaa jedhe konkolaataan keessan qophooftee isinii guutti jirti yoo torbeen dhufu maali sanbata miti maaloodha kun abdiidha. Nagaatti wali nagaadhaan bulii inni walii wajjiniin gargar galle maal jechuudha kun bor deebinee akka wal agarru abdiitu jira jechuudha. Namni maaliin jiraata? Abdiidhaan jiraata. Abrahaam keessa abdiin hin jiru. Hammamiyyuu namoota gara biraadhaaf qajeelummaa halallabu maleessa. Jireenyi Abrahaam amma egaa Abrahaam darbe booddee utuu dhala utuu hin godhatin amma Abrahaam darbe akka jenne lallabna gaafa waa'ee jireenya Abrahaam lallabna. Abrahaam qajeelaa ture jenne lallabna. Garuu mana Abrahaam keessa maaltu ture? Hirrina ture. Hirrina jira mana Abrahaam keessa. Har'a gaafa isin faarfattanii gaafa isin lallabdanii madarakii irraa buutanii mana Waaqayyoo keessaa akka kana teessanii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffattanii namoota wajjiniin wal jaallattanii gammaddanii gaafa isin manatti galtan hirrina tokkotu mana keessa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hirrinni keessan haguutu. Hirrinni Waaqayyoo hin dandeenye hin jiru ba'a. Kanaaf dhufne mini warra kale baay'ee warra teessan kaleessa waa waraabaa jiraatu. Caalii utuma seenaa sana dhaggeeffatu caaliidhaa wajjin waraabaa ture sababa ta'ee fi achi as galanatti galee abbootiin keenya waama baay'ee keessa darban jechuudha aminaan jiru. Seenaa sanatu seenaatti itti cime
warra dalate teessan kun warra kaleessa waaqayyoon hammam inni ga'u argitanii bira dabartaniidha. Boriifis abdiin jira. Boriifis abdiin jira. Abdiin kun garuu mana Abrahaam keessa ture. Gaafa ilaalu umuriin isaa sokkeera. Utuma jedhu jaartiin dulloomaniiru. Ofii isaatii gaafa of ilaalu umuriin isaa sokkeera. Kana hundumaa keessatti abdiin hin jiru jedhee yeroo inni itti abdii kutee taa'utti jiru keessa Waaqayyo ammas dhufee maal jedhaan Abrahaamin hin sodaatinii jedhee. Deebii gaariidhaa kun. Warra gararraa lammayyannaa ilaaltanii yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keetii gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedhe amma Abrahaam gaafatutti kana sadan jedhe Waaqayyo. Deebii Abrahaam eegutti jiruudha kun. Deebii Abrahaam eegutti jiru miti. Ennaan Abrahaam protestii gochuutti ga'e Waaqayyo warras lafa safarinaa kennee deebi'uu jedhe. Lafa misoomaa barbaadaa jiru warra gadi fixeeranni. Kanaaf Waaqayyo gaafa inni dhufee hin sodaatin Abrahaam gaafa inni jedhee itti dubbatu. Abrahaam inni akka Waaqayyo deebii fooniif lubbuu wal duukaa deebisaafii jiru hin barreenne. Deebii inni deebise inni guddaan tokko hin sodaatin. Abrahaam waan Waaqayyo nagarra itti fakkaate isanitti jiru kan. Loltoota mootota meeqa eegaa jiran jedhe mootota 4 gurguddoodhaa wajjin lola keessa galee jira Abrahaam. Hin sodaatin ani gaachana keetii gaafa ittiin jedhu ani gaachana keetii jara kanarraa sin eegattiin jechuu isaati Waaqayyo. Kan foonii deebi'eera moo hin deebine? Abrahaam kaleessa isa billaadhaan danda'e billaadhaan deebisee gaaffiin inni kara biraan mana isaa keessaa kan deebine gaaffiin fooniitu hin taane gaaffiin lubbuu tokko jirti. Isheenis maal waa'ee dhadhaa argachuuti. Gaaffii isa kaan billaadhaan deebiseera. Eeboodhaan deebiseera isa kaan. Lolee ofirraa ari'eera. Gaaffiin kun garuu gaaffii isa Waaqayyoon waan deebisuudha. Mana keessan keessa wanti baay'een qarshiin keessan deebisuu danda'e, wanti baay'een qabeenyaan keessan deebisuu danda'e, firooti keessan isinii deebisuu danda'anii Waaqayyoon irratti eegaa jirtan jiraachuu danda'a. Waaqayyo ganama kana isa sin fooniif eeddan duwwaa otoo hin taane isa sin lubbuu keessaniifis eeddan gaaffii fooniif lubbuu wal duukaa isiniif adeemsu. Amma ajandaan Waaqayyoo gaafa dhufe gaafa hin dhufne Waaqayyo waggaa 80 waggaa 60tti. Turee gaafa dhufu immoo Waaqayyo Abrahaamiin maali hin sodaatinii jedhe akkam hin sodaatin. Maal maleessa ani gaachana keeti ani si wajjinan taati hin sodaatin. Akkati yaadde kana galaa mana keetii miti kan si dhaalu. Maaloo maleessa isa jilba kee keessaa ba'utu si dhaala maleessa isa galaa ta'ee mana kee keessa jiraatu. Jechuutti ga'e. Amma tuunuu bara kana dur Googilii gochuutti kaanu namni bara kana keessa dhalan godhataa jennee Googiliitti jirra yookiis immoo bilbilee gudiidhaa jennee namatti himna. Waaqayyo Abrahaamiin garuu Waaqayyo gaafa itti dubbate isa si keessaa ba'utu dhala kee ta'a maleessa orma miti kan si dhaalu gaafa inni ittiin jedhu Abrahaam hin mamneyyuu. Kaleessas beeka sababa ta'eef, eengaddas beeka sababa ta'eef Waaqayyoon akka ciisuu iyyuu ta'e. Duddatti gatate. Amantii akkasii Waaqayyo isinii fage. Nuuf hagennu Waaqayyo. Hin jiru miti homtinuu. Wanti nuyi barbaanne hin jiru miti. Waaqayyooti dudda gatadhaati irra ciisaa Waaqayyoorra. Waaqayyo gaafa fooniif lubbuu wal duukaa isiniif deebisaati. Amma gaani Waaqayyo gaafa deebi'ee dhufu gaafa dubbii isaa jalqabu hin sodaatin jedheera. Isa lammaffaa immoo gaaffii isa namni hin agarre isa Abrahaamitti boo'uutti jiru sanas tuqee bira darbuu barbaadeera Waaqayyo. Dhala kan siif ta'u mana kee kan dhaalu isa si keessaa ba'uudha gaafa jedhu amma nuyi baranaati haaleluyyaa jedha Abrahaam. Maaliif isa kana sababa ta'eef inni barbaadutti jiru. Sodaa guddaa keessa jira sababa ta'eef. Sodaa cimaa keessa jira sababa ta'eef Abrahaam. Isa moototaas hin sodaatini. Isa kanas hin sodaatini, isa sanas hin sodaatini. Hangaachiu jedhanii biraa deebi'e. Rakkoo qabu. Isa booddee iyyuu Abrahaamii wajjiniin kakuu waliif galanii Waaqayyo irra deebi'anii. Akkuma dubbadhee amma waldaa keessa jirra miti sodaan moo qabna. Sodaan keenya garaagara. Sodaa isicha mana keenya keessaa duwwaa iyyuu tun ta'in akka charchiitti sodaa ma qabna. Cubbuu miti kun lafa amantiin jiru sodaatu jira.
Mana keessa sodaatu jira taanaan amantii jira jechuudha. Namni amantii hin qabne jiraachuu hin danda'u. Amantii keessa immoo sodaa guddaatu jira. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 5 irraa ilnaam caaf qulqulluun sirka jiraate. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 5 irraa erga Maqdooniyaa geenye iyyuu nuyi boqonnaa hin arganne waan hundumaatti karaa alaa lolaan karaa keessaa sodaadhaan rakkataa turre. Kanaaf sodaan warra Waaqayyo wajjin jiraatu biratti noormaaliidha. In sodaanna garuu amantii qabna. Eenyutu bor faarfata? Eenyutu bor lallaba? Waldaan kiristaanaa tamtaa, waldaan kiristaanaa tamittiin torbee dhufu ga'a. Waldaan kiristaanaa tamittiin ji'a 3 har'aa ga'a. Yaaddoo paastiraal ofiisiiti. Eenyutu torbee dhufu faarfata? Eenyutu torbee 3 booddee faarfata? Eenyutu torbee 4 faarfata? Booddee faarfata? Rakkoo worshipitii miti. Ganama kana agartaniitu yennaa ta'e gara jalqabaa live streaming keenya hin turre. Waatochi jalaa walitti buqqa'e. Yaaddoo eewutin kun immoo yaaddoo miidiyaatii miti. Warri har'a gadi ba'anii tarii maastikaa tufanii ba'anii yennaa maastikaan kun lafatti qabate ittiin buqqa'u. Ijoolleen immoo mastaawotii kanatti bubbuutee samaa. Yaaddoo eewutin kun immoo yaaddoo warra qulqulleessanii. Yoo neen sirriitti lallabaa jiraaf sirriitti lallabaa hin jiruun immoo yaaddoo eewuti. Yaaddoo luba hundi muuti. Kanaaf lafa amantiin jiru yaaddootu jira. Mana keessas akkasuma, mana keenya keessas akkasuma. Warri barumsa barattanis akkasuma. Warri hojii hojjettanis akkasuma. Yaaddootu jira yeroo hundumaa. Iyesuus Kiristoosis gaafa biyya lafaa irra dhufee biyyi lafaa kun yaaddoodha, biyyi lafaa kun gidiraadha. Garuu maal godheera? Itti bu'ee darbeera. Qulfii isheen harkartii bira darbe. Kanaaf baay'ee yaaddoo nu gaafata. Yaaddaa jedhe inni noormaaliidha. Yaaddaa garuu baay'ee yaaddeenaan jedhe malee. Maal ganaa wanti gallee nyaannu yaaddoodha miira. Attamitti akkama gatiin gaazii kunoo birrii 5 galeera. Beejaan display kun isheesna. Rakkisaadha mitiire. Kanaaf yaaddoodha. Namicha kana alaala. Namichi kuni speesii irra jira. Gubbaa sana ga'eetu hin jiru Waaqayyoo jedhe. Hin jiru Waaqayyoo jedhe. Koomentii isa jalatti barreeffamee isa jiru sana gurbisaa. Haaya. Speesii irra jira namichi kun. Achi xafariirra. Achirra taa'eetu Waaqayyoo hin jiru addanaa jedhe ga'eera sababa ta'eef achi gubbaarra jira sababa ta'eef mataa namaarra jira sababa ta'eef hin jiru Waaqayyoo jedhe. Innan namichi jalatti koomentii godhe immoo isa mataatti kaa'attee jirtu sana oksijiinii keessa na gaafa shirraanaa hojii gootee agarta Waaqayyoo ni jedhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hin yaaddeenaa Waaqayyo jira. Ameen. Hin yaaddeenaa Waaqayyo jira. Sababa namicha kana wajjin walitti qabatee jiru miti. Kolfaamee deemfide maleessa. Sinummoon kofalle. Egaani rakkina gurguddaa kanatu jira. Waldaa kiristaanaa keessa jira. Akka sabaatti jira. Mana nama dhuunfaa keessa jira. Yeroo hundumaa sodaatu jira. Waaqayyo immoo sodaa kana mo'eeraa jedha. Waan sodaan nu qabnu jechuun maal jechuudha? Hiikaa deemna. Waan sodaan nu qabnu jechuun maal jechuudha? Waaqayyo hin qabne jechuudha miti. Waan sodaan nu hin qabnu Waaqayyo hin qabne jechuun Waaqayyo hin qabne jechuun immoo maal jechuudha? Waaqayyo isa irratti hundumaa hin guute jechuudha. Waan harka Waaqayyo gararraa jiru hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaa xinnoo sodaadhaa jedhe. Guddaa yeroo sodaannu hundumaatti garuu harka Waaqayyo ofirraa dhiibaa deemna. Sodaadhaan jedhe. Sodaa guddaa garuu nu sodaatina. Maaliif amma ijoollee keessan yeroo tokko gaafa taphachiiftan gaafa wajjiniin taphattanii
Amma mucaa xinnoo ishee gidduu kana taphataa jirtu kana yaabdee nama hundumaa yaabdee barcumarra yaabuu barbaaddi. Akka inni sirrii hin taane beetti harmee ishee garuu fuutee irra geessi. Naannoo ishee immoo dhaabatte akka isheen irraa hubnetti. Waaqayyo akka kanatti yeroo hundumaa nu duukaa deema. Isa baay'ee ciccimaa nutti hin kennu. Akka Abrahaam kana suuta jedhee dhufa sababa ta'e. Isa wanta nuyi barbaadnu yoo har'a nu calluma nu jechisiisa ta'e garuu waama xixinnoo nutti kennaa nu duukaa deema. Inni Abrahaam barbaade kun waa'ee qabeenya isaatiiti. Xumuraan jira. Inni Abrahaam barbaade kun waa'ee qabeenya isaatiiti. Waaqayyo garuu wanta tokko yaadutti jira. Waa'ee Yesuus Kiristoos fa'a Abrahaamiin keessa dhaabbatee ilaalutti jira. Waa'ee qabeenya Abrahaam miti. Nuuni iyyuu qabeenya Waaqayyooti sababa taaneef qabeenya kana hundumaa sassaabee hidda Daawit keessa gashuutti jira. Hidda Abrahaam keessa gashuutti jira. Gaaffii fooniif lubbuu ol dukkaa deebisuutti jira Waaqayyo. Abrahaam waa'ee mataa isaatii, waa'ee mana isaatii dhiphachuutti jira. Waaqayyo immoo wanta tokko dhiphataa jira. Dhaloonni kana booddee immoo attam taa'aa jedhee Yesuus Kiristoosiin jilba Abrahaam keessatti ilaaluutti jira. Kana duwwaa miti gadi bahee deemsa booddee Abrahaamiin. Gadi bahee dhaqiitii ala dhaabbadhuutii lakkaa'ee hojjeta waaqa kanarraa jedheen. Achi keessa dhaabbatee nuun isiniin anaan caaliifaa kennaafaa bashaaduufaa luba wandimmuufaa arguutti ka'e Waaqayyo achi keessa dhaabbatee. Gaaffii Abrahaam gaafate gaafa siitisin. Gaaffii namni amantii tokko gaafate gaafa siitisin. Gaaffiin kun immoo gaaffii fooniitu hin taane gaaffii lubbuuti. Yesuus Kiristoos warra gaaffii fooniis gaaffii lubbuus Waaqayyoon cichanii gaafatan nu haa taasisu. Specifically warra Waaqayyoon gaaffii lubbuus gaaffii fooniis warra gaafatan nu haa taasisu. Baay'een keenya walitti qabneetu kadhanna. Akka sabaatti jennee wanta sabaaf kadhannu hin beeknu. Akka maatiitti jennee wanta maatiidhaaf kadhannu hin beeknu. Akka waldaatti jennee wanta waldaadhaaf kadhannu hin beeknu. Waaqayyo specifically wanta nuyi kadhachuu barbaanne utuu hin taane lafa hir'ina keenyaatti bu'ee darbu ganama kana. Lafa hir'ina keenyaa lafa nuyi hingaa irratti gahoodha qarshiin keenya deebisuu hin danda'a jenne iddoo sana hir'ina bal'aa sana Waaqayyo argeera. Isa immoo gaaffii fooniis gaaffii lubbuus Waaqayyo ganama kana deebisee gidduu keenya haa darbu. Akka namaatti yaalleerra, akka maatiitti yaalleerra, akka worship tiimitti yaalleerra, akka lubootaatti yaalleerra, akka miidiyaa tiimitti yaalleerra. Isa kanarraa garuu Waaqayyotu guuta. Gaaffii hafuura qulqulluudhaan deebi'u fooniin deebisuu hin dandeessan. Yaalleerra kanaan duras miti wanta hafuura qulqulluudhaan deebi'uu danda'u gaaffii kiisii keenya keessaa birriitti kaffallee deebisuu hin dandeenyu. Silaa maaskii malee deemna. Wanta hafuurri Waaqayyo deebisuu danda'u, wanta Waaqayyo iddoodhaa fuudhee qarshiin keenya iddootti deebisuu hin danda'u. Silaa vaaksiinii malee deemna. Silaa konkolaataa malee lafa deemna. Amma garuu inni Waaqayyoon qabaachuun waan hundumaarra caalaa gaaffii fooniis gaaffii lubbuus hin deebisa. Isa kanaanitu addunyaa kana keessa adda taanee jiraanna. Filiphisiiyus boqonnaa 15 boqonnaa 2 lakkoofsa 15 akkas jedha. Isin jedha ijoollee Waaqayyoo warra mudaa hin qabne dhaloota micciiramaa dhaloota galgalfamaa gidduutti akka maalitti mul'attu jedha. Akka ibsaatti mul'attu jedha. Gaafa ibsaa taanee mul'annu dhaloota inni kaan edaa Waaqayyo jiraanu jedha. Isa kanatu ta'e jireenya Abrahaam irratti edaa Waaqayyo jiraattiin jedhe. Yeroo Abrahaam bara dulluma isaatii keessa ijoollee argatu qajeelummaa isaa isa kanaan duraa caalaa. Jireenya inni jiraate isa kanaan duraa caalaa. Dhalooti edaa Waaqayyo jiraa ittiin jechuu jalqabe. Dadhabina kee keessaan har'a dhalooti dhaabatee edaa Waaqayyo jiraa waliin jedhu. Mana kee ilaale, jireenya kee ilaale, barumsa kee ilaale, gaa'ila kee ilaale, fayyisuu Waaqayyo jireenya kee irratti argee dhalooti micciiramaan kun, dhalooti galgalfamaan kun, dhalooti karaan harkaa bade kun Waaqayyo jiraa isiina jedhu. Wanta ati poostii gootu ilaale, wanta ati dubbiftu ilaale, waan sitti bilbilamu ilaale edaa Waaqayyo jiraa jedhu dhalooti. Rakkisaa ta'utti jira amma biyyi lafaa. Waa'ee biyya keenya Itoophiyaa bu'aa turre miti. Amma gloobaaliitu addunyaalessa ta'e badhamma waraanni. Isaa waa'ee Itoophiyaa amma koo addunyaa guutummaa ta'e waraanni. Waan Waaqayyo iddoodhaa fuudhe tokko namni iddootti deebisuu hin danda'u. Waaqayyo nagaa iddoodhaa kaate, jireenya iddoodhaa kaate, mana iddoodhaa kaate, hir'ina qabnu hundumaa keessatti
waaqayyo guutuu ta'ee nuuf mul'atu kadhanna. Jiraataadhaati. Jiraattee nu jiraachifte waadaa nuuf galte raawwatte si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Kottu darbii hir'ina keenya keessa. Kottu darbii gola keenya keessa. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo wanta nuyi itti rakkanne dhiiga seetu waggaa 12 dhangala'ee jedha. Eega dhangala'ee booddee immoo shaashara wayyaa isaatii gaafatutti irraa guyyaa sanaa kaatee dhiigi sun irraa dhaabbate jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana wanta nuyi itti si barbaanne gaaffii fooniif lubbuu yaa Waaqayyo gooftaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluu ergitee jireenya keenya keessatti guuttee darbuun jaalalaaf fedha kee nuuf haa ta'u. Jireenya keenya keessatti wanti hir'atetu jira. Akka waldaatti hir'ina qabna, akka maatiitti hir'ina qabna, akka nama dhuunfaatti hir'ina qabna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii Waaqayyo dhalooti deebisuu hin dandeenye, gaaffii namni dhuunfaa deebisuu hin dandeenye, gaaffii Waaqayyo gooftaa qabeenyaan keenya deebisuu hin dandeenye, gaaffii sana siin Waaqayyo Waaqa jiraataa duwwaatu deebisuu danda'a. Gaaffii sana deebiftee nu bira darbuun jaalalaaf fedha kee nuuf haa ta'u. Ciccinee si gaafataa jirra, hir'ina keenya immoo situ beeka. Si kadhataa jirra, hir'ina keenya isa guddaa garuu situ beeka. Hir'ina isa nuyi filanne miti. Hir'ina nuyi isa ittiin boonuudhaaf jennee nuyi filanne miti. Hir'ina keenya isa guddaa situ beeka. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hir'ina keenya isa ofii keetii agarte. Isin barbaachisa immoo yennaan guute nuun jette. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guuttee nu bira darbuun jaalalaaf fedha kee nuuf haa ta'u. Kana hundumaa hin gootaa ulfaadhu. Jaalalli kee ergaan kee hafuurri kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa ilma kee isa tolaa ta'e fiixaan ba'aa qajeelaa jiraataa isa ta'e ilma kee Yesuus Kiristoosiif jedhee adaraatti nuuf kadhatame. Ameen. Waadaa Waaqayyo si eebbisu. Obboleessa keenya, mucaa keenya Yohaannis Mikaa'eliin harka keessanitti qabaati Waaqayyo si haa eebbisu jedhaanii dabalaa fi isiniinis Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaa Waaqayyotti gammannaa ijoollee geessifatanii ijoollee lallaba wangeelaatti bobbaasanii taa'anii dhaggeeffachuudhaan Maqaa Waaqayyo isin eebbisee jedha haala isaatiif abbaa isaatiin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Moo'icha Waaqayyo duwwaan kennuu danda'uudha moo'icha akkasii. Sababii nu hawwineef ijoolleen keenya waan nu hawwine hin taatu. Waamichi Waaqayyoo garuu waan namni hin abjoonne nama godha. Waan namni hin barbaanne yaadne achiin jira kanan hojjedha. Inni amma dirqama hin qabu. Ofii isaatii barumsa isaarra jira. Wanta yuunivarsiitii ta'anii wangeela lallabuu dhiphachuun barbaachisu. Waaqayyo nama qabnaan garuu gannaman dhiisu. Inni waan barbaade nama hojjechiisa malee gannaman dhiisu. Gati ta'eef Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Hundumti keenya ol kaanee dhaabannee kadhata gabaabaa tokko godhannee kadhata gooftaan keenya nu barsiiseen xumura. Ganama kana isa nutti dubbate isa nu barsiise Waaqayyoof galanna ta'u. Gabaabaatti wajjiniin galateeffanna. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Maqaan kee bara baraan ol haa jedhu. Har'a sagalee kee gara keenya dhufeen ijoollee ati nu guddifteen faarfannaa waa'ee ulfina keetii, waa'ee guddina keetii dhageenyee eebbifamneerra. Sagalee kee isa namni ofii gadi qotee mul'isuu hin dandeenye hafuura keetiin isati mucaa kee keessaan nutti dubbattes dhageenyeerra. Ati garaa keenya keessatti immoo waan afaan lallabaa keessaan baane nutti dubbatteetta. Waan namni faarfate hin jenne waan nu waan dhuunfaatti dhaga'uu dandeenyu nuun jetteetta. Ati akkasitti dubbatta waldaa kiristaanaa keessatti akkasitti beekamta.
wanta lallabaan dadhabe, wanta faarfataan dadhabe, wanta jaarsi waldaa dadhabe, wanta lubni dadhabe, ati garuu qalbiidhaan namatti siqxee garaa namaa keessatti dubbatta. Asittis har'a akkati kana goote nan amana. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Maqaan kee bara baraan ol haa jedhu. Guyyaa har'aa kanaaf galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo, amma immoo sagalee kee dhageenyeerra. Namooti fagoo ta'anii sagalee kee nu wajjiniin dhaga'anis jiru. Iddoo isaan jiranitti garaa isaaniitti akkati dubbatte hin amanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan, eebbi, ayyaanni kee isaanii wajjin haa ta'u. Asii gadi baanee gara mana keenyaatti yommuu adeemnu nagaan kee, eebbi kee, ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u. Karaarra deemnu nu eebbisi. Konkolaataatti deemnu nu eebbisi. Manatti gallutti eebbi nu haa eegu. Nagaan nu haa eegu. Araarriif jaalalli nu haa eegu. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Har'a sagalee kee kan nutti dubbate obboleessa keenya Yohaannisiin ati dachaa eebbisi. Bara jireenya isaatti dubbii guddaa kana dubbachuudhaaf isa gati jabeessa ta'e kanatti cichee akka inni adeemu isa gargaara. Obboleettii keenya Hiwatiin, Zakkaariyaasiin, Daawitiin, warra miidiyaa nu tajaajilan hundumaa eebba kee dachaa isaan irratti dhangalaasi. Bara jireenya isaanii tajaajila of harkaa qaban kanaaf gatii akka baasuu danda'an isaan gargaara. Nus gatii baafnee si duukaa akka deemnu nu gargaara. Torban fuula keenya dura jiru nu eebbisi. Torban hojii, torban nagaa, torban jaalalaaf, torban tokkummaa nuuf haa ta'u. Kana hundumaa si kadhanna. Maqaa Fayyisaa keenya, Gooftaa keenya, isa nu jaallatte Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kadhata Gooftaan keenya bartoota isaa barsiise walii wajjiniin hin kadhanna. Yaa Abbaa keenya, Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akkuma ta'e, akkanumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakka keenyas nuuf dhiisi. Nus immoo kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu. Qoramatti nun galchin. Hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis baruma baraan. Ameen. Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyoof galan haa ta'u. Alleluuyaa. Gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramus. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu, nagaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Ameen. Nagaa Waaqayyootiin deddeebi'aa. Gooftaadhaaf hojjedhaa. Waaqayyoof galanna ta'u nooraa. Guddaa Waaqayyoon hin galateeffannaa. Har'aa sagantaa akkasiitiin Waaqayyo walitti nu qabee baay'ee keenya mana keenya nu kakaasee walitti nu qabuu isaatiif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama baay'eetas jirtu eebba Waaqayyooti kuni akkasumas obboleessa keenya Yoonee Hiwatiin miidiyaarra warra nu tajaajiltan Daawit, Fayyisaa, Caalii akkasumas ijoollee kan nu tajaajilu obboleessa keenya Asaffaa, kutaa Macaafa Qulqulluu kan nu dubbifte Caaltuu warra keessumsiiftan Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroon kana booddee qabnu yeroo eebbaa isiniif haa ta'u. Warri keessumsiiftonni asitti nu hafaa daqiiqaa ta'e muraasaaf jedhamtaniitu warri dubartootaa immoo gubbaatti waamamtaniitu garuu bunni keenyaaf shaayeen keenya iddoodhuma isaatti galmaas ergannoo keessatti nu eegaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Mana nagaatti galaa.